Akkam jirtuu ilmaan Oromoo kan biyya keessaa fi biyya ormaa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa isin biraa goo jecha. Wanti inni irraa dubbachuu dhufee haala yeroo ammaa hayyoonni keenya qabsaa'onni beektonni keenya keessa jiran irraa waa dubbachuu fi dhugaa haalli isaan keessa jiran hedduu nama gaddisiisaa, hedduu nama gubaa. Hedduu isaa miira wayii biraa keessa nama galcha jechuudha. Maaliif hayyoonni keenya guyyaa 9 osoo nyaata hin nyaatiin nyaata lagatanii hagaarraa kana bishaan oduu afaan isaanii bu'in jiraachuun osoo jiran nuti Oromoon callisuun dhugaa hedduu isaa namatti dhaga'ama. Eessa garuu Oromoon eessa nuti Oromoo eessa deemne? Har'a bar isaanii jaalatanii miti kan ofirratti murteessanii fi nuti haqa kennaan shira dabaatiin nuti waan Oromoo dhugaa saba kennaa hin dabsineef nuti haqa saba kennaatiif waan dhaabannee fi Oromummaa teennaa Oromummaa teennaan ni boonna jennee nuti isaan afoo dhaabannaan har'a shira dabaa yakka tokko malee nu hidhutti jiru. Haa hidhamnu nuti rakkoo hin qabu saba kennaaf hidhamne garuu sabni Oromoo uummanni Oromoo kaleessa qabsaa'ee qeerroof qarree kumaatamatti dhabee har'an aangoo irratti fideeti mul'anni adda dhufe kun dhiiga qeerroo Oromootiin dhufeeti har'a dhiinni qeerroo Oromoo sun bishaanitti naqamee galanni qeerroo Oromoo badeeti har'a uummanni Oromoo deebi'ee akkuma kaleessaa sanii dararamutti jira, qeerroon dhumutti jira, miidhamuu jira, mirgi lubbuun jiraachuu isaa sarbamu jira. Kana arguu mannaa nuti lubbuu teenna irratti murteessinee nyaata lagannee lubbuu teenna dhabuu wayyaa jedhaniiti murataniiti har'a isaan qabsoodha jechuu kunis qabsoo isaaniitiin lubbuu isaanii aarsaa kafaluudhaan murteessan. Garuu Oromoon isaan bar mana hidhaa keessa taa'aniiti murtii kan ofitti fudhatan. Ati hadha Oromoo ciiftee rafutti jirta. Har'a qabsaa'ota kan kee mana hidhaa keessatti dagatteeti yeroon cadhisaa raftu hayyi Oromoo hayyi jedhe yaaceen badee dhugaa Jawaarii fa'aa bar qeerroo Oromooti qeerroo Jawaarii miti bar osoo qeerroo Oromootu ta'e Oromoo hadhan raftu ati bar Jawaarii kaleessa siif jedheeti waa hedduu ta'e Jawaariin isiniif jedhee lubbuu ofii kenne kalee diina sirraa mancaase har'allee siif dhaabbateeti osoo jireenya gaarii hojjetu osoo jireenya gaarii qabu har'a lubbuun Jawaarii akka ba'uuf Oromoo yoo taa'e ilaalu dhugaa hedduu isaa namatti dhagama, hedduu isaa nama guba. Lubbuu Jawaarii akka ba'uuf eeguutti jirta. Lubbuu Jawaarii yoon ba'uuf Oromoo taa'ee eegu arguun dhugaa tokko baay'ee namatti dhaga'ama. Jawaariin bar qaroo keeti. Jawaariin bar ija keeti. Har'a yoon Jawaariin iji si jalaa cabe ijatu si jaama Oromoo. Ijji har'a si jaamte. Ijji har'a si jaamte yoomuu si hin fayyitu. Osoma si jaamtu jaamteeti qabrii si hin ta'a. Osoma si jaamtu dhaloonni boru dhufullee ijjisaa akkasuma jaamee qabrii seenutti jira. Oromoo yoomuu dandamachuu hin qabdu. Oromoo yoomuutu ijji ta'e hin banamtu. Har'a yoo ijji keessi jaame. Har'a yoo qabsaa'onni kun dhabaman. Har'a yoo Jawaarsi jalaa dhabame. Har'a yoo Baqqalaan dhabame. Har'a yoo Hamzaan dhabame. Har'a yoo Shamzaddiin Xaa dhabame. Har'a yoo Abdii Raggaasaa Kunuunis Gammachuu Ayyaana akkasuma qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa jiran hundi isaanii yoo si jalaa dhabaman Oromoon ijajjaama matatu caba. Fayyuus dandamatus hin danda'u. Dhugaa walitti himna. Har'an cadhiftanii balbala cufattanii taa'u. Aayidoonnoo akkatti isin cadhiftan. Eessa dhaqan? Har'a isaayyuu murtii ofitti kennaniiti saba kennaaf wareegamne inni ofitti kennan. Abbootiin gadaa, haadholee siinqee, abbootiin amantaa deemtaniiti yoo haati siinqee jala qabde bar nyaata kana nyaachuu danda'ani.
hadha guyyaa takka dhaxxaniitii hin didanii abbootii gadaallee itti finnee jettan. Abbootii gadaa guyyaa takka itti guyyaa hunda deemtanii haadha siinqee qabatanii yoo dhaxxani isaanuyyuu siinqee sana foo dhaabachuu hin danda'an. Hin nyaatan nyaata kan hadha lubbuun isaanii xiqqoon baraaramte. Garuu nuti Oromoon haga lubbuun Jawaarii bahutti haga lubbuun isaanii bahutti eegutti jirra. Yoom azanii Jawaariin du'ee azanii arge azannaa, yoom Baqqalaan du'ee azanii argana shaangulliitii olii ga'oofna azanii irra kaanna jettaniiti eegutti jirtan. Eegutti jirtan kaa eeggadhaa. Eeggadhaa kaa. Hadha lubbuu isaa baraarta malee lubbuu du'a isaa dhaga'uudhaaf gurra qarattee hin teettu Oromoo. Du'uu Jawaarii dhaga'uudhaaf gurra qarattee hin teettu Oromoo. Lubbuu kee aarsaa kafalteeti lubbuu isaa baraarta ture. Lubbuu kee aarsaa kafalteeti Jawaariin mana hidhaatii baafta ture. Garuu har'a balbala cufattanii yoo teettani bari Oromoo miliyoona 60 si abdate Jawaarii siif jedhee waa hedduu ta'e. Siif jee lubbuun isaatti darbe har'a daruu balbala cufattanii yoo deemtan I don't know Oromoonuu jira. Oromummaan keenyayyuu afaan soba afaan qofa ta'een hadhaan dhugaanuu ta'utti jira. Garuu warri har'a cadhiftan beekaa fi hayyuu forooveezaraa dooktora jetteeti of waamtu ka biyya ormaa jirtus ka keessa jirtus jechuudha. Qeerroon Oromoos jechuudha. Ka biyya keessaaf ala jirtus. Boru bar hadha lubbuun Jawaarii yoo badde Oromoo muluun ijji ni jaamti. Itoophiyaan nagaan argattu. Itoophiyaan sunuu ni baddi. Biyyattiin ni deeggamti. Dhugaa isinitti hima. Jawaariin bar isin utube malee isin cinaa dhaabbate malee waan tokko badii isin irratti hin dalanne. Badii akka wayii dalagee hidhaan jiru har'a soo ta'e. Maatii isaatii akka dalagee ni dhabne. Oromoodhaaf saba isaatiif ilma ofii guddifachuu hin wallaalle. Jireenya gaarii biyya ormaatti jiraachuu wallaalle. Saba kiyyaaf jedheeti waadaa qabsaa'ota kaleessaa. Waadaa Taaddee Birruu ani nyaadhu. Waadaa Jeneraal Waaqoo Guutuu ani nyaadhu. Waadaa Jaarraa Abbaa Gadaa ani nyaadhu. Waadaa Jaallaggesaa Wagii ani nyaadhu. Waadaa qabsaa'ota Oromoo Jaalnadhii Gammadaa fa'aa ani nyaadhu jechuudhaan bar qabsoo kanarratti itti citeeti har'a Oromoodhaaf lubbuu laate. Garuu Oromoo yoo hagas qabsaa'ota kaleessa dhabneeyyuu gaabbinee waan dhabne isaan odeeffachuu hin dandeenye Haacaaluu odeeffachuu hin dandeenye dhabne. Garuu isin hadha cadhiftanii yoom du'aa teettan Oromoo dhugaa namatti dhaga'ama. Jawaariin booda nuti wanni barbaannu takkittiin hin jiru dhugaa walitti himna. Beekaa hayyuu maal jetti miidiyaa irratti baatee yoo gadi baatee dubbatteeti haadha siinqee abbootii siinqee kadhattee akka nyaatan goosisaa hoo jettan addunyaatti hoo beeksifta hoo dubbattan waa. Hadha balbala cufattee teetta. Boru hayyuudha Jawaarii akka Jawaarii ta'a jetti. Namni Jawaariitti nuuf dhiyaattu takkittiin Jawaariin ta'uu miti. Nuusii fi walakkaa miti nuusii Jawaariitti dhiyaatan hundi keessanuu jechuudha. Nuusii Jawaariitti nuuf hin dhiyaatan. Namni sin jala hiriiruu hin jiru. Jawaariin dhabanii Baqqalaa dhabneeti gootota qabsaa'ota Oromoo dhabneeti isin jala hiriiruun abadan hin jirtu. Kanas jala muraa beekadha. Warreen afaan cufattanii taa'utti jirtan osoon isaan miidhamanii osoo siif jedhanii isaan lubbuu kennaa jiranii. Kanaafuu uummanni Oromoo mootummaatu naa baasa jetteeti Abiyyiin bar Jawaariidha. Hadhaa miti bar Jawaariin lubbuun isaa qaatabaa ture. Haacaaluu dursa bar Jawaar lubbuun baa ture. Jawaariidhaan lubbuu Jawaarii baasuu dhabeeti Rabbiin guyyaan isaa hin geenne Haacaaluu wareege Abiyyiin. Jawaariin Abiyyiin Jawaarii isinii baasa nuu baasa jettaniiti hedduu inni bar Abiyyiin yoo Jawaar du'e inni gammada isaaf taati ni bal'ata. Garuu Jawaar lubbuun bahee qabsaa'onni Oromoo lubbuun bahee Abiyyiinis lubbuun isaa akka hin jiraanne jala muramee beekamuu qaba. Biyya sunis akka diingattu jalli muramee beekamuu qaba. Dhugaa walitti himna. Aangoonni dhabameeti qabsaa'ota dhabamsiiftaniiti aangoo irra turuun itti yaaduun koongumaayyuu hin danda'amus isiniifis hin milkaa'u dhugaa dubbachuudhaaf. Badiita kun qabanii bar aangoo irratti isin fidanii warri hadha aangoo irra jirtus. Warri hadha bar
kalee luka dhiqutti turte diina san jalaa si fuudhee bar qabsootti si aangootti si fidee bar Jawaar. Garuu gantuun garuu gadheen galata namaa hin beektu. Kanaafuu uummanni Oromoo of ilaalaa, of madaalaa, kuftanii cabdanii jirtan Oromoo, cabdanii jirtan Oromoo. Of ilaalaa nuti eenyu jedhaati. Of ilaalaatiin qabsoo keessanitti jabaadhaa. Hayyoota keessan lubbuu isaanii baraara. Hayyoota keessan qabsoodhaan hidhaadhaa baafattan malee yoomuyyuu karaa biraatiin hin danda'amu. Qabsootti cumaa qeerroon biyyaa qabsootti finiinsaa guyyaarraa hedduu nama gammachiisaa. Qeerroon Amboo fincila ofii kaaftee turte. Hedduu isaa namatti tolaa. Garuu warri shiraa kun jala bu'anii ijoollee barattootaa irra hiriira mormii dhoosan namoota hidhanis jiranii. Hidhaa fi ajjechaan duuban nuun deebisu. Qeerroon Oromoo fi qarreen Oromoo kutaalee Oromoo 11 hunda keessa jirtu hunduu qabsoo irratti ka'ii. Hayyoota kee mana hidhaati baafadhu, falmadhu, biyya kan kee dhuunfadhu, walirratti ilaalina isiniin jedha. Yaadni kiyya ammaaf kanumaa. Oromoo jabaadha rafuutti jirtan.